Geography Grade 9 Chapter 5. Choose the correct answer from the following alternatives. Question number 1. Of the following, one is not categorized to the white collar information service. Which one is it? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa tokko white collar information service keessatti hin qoodamu. Kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ በዋይት ኮላር ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ አይካተትም። የቱ ነው? ኤ ኤክስኪዩቲቭ ዲሲሽን ሜከርስ፣ ቢ ኢንፎርሜሽን፣ ሲ ሪሰርች፣ ዲ ማኔጅመንት። ስቱደንትስ I give you 3 seconds to try your answer. Good. ኤ akka jettan nan abdadha. መልሳችሁን ኤ እንዳላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኤ ትክክለኛው መልስ ነው። ለምን ብትሉኝ maaliif yoo jettan ሪሰርች ማኔጅመንtii fi ኢንፎርሜeshiniin waayit koolaarii jalatti ramadama. Kana jechuunis damee kwaatarnarii ikonomik aktiivitiitti qoodamaa jechuudha. Executive decision makers kan jennu garuu high level decision makeridha. Sababni isaas kuinarii economic activity jalatti qoodama waan ta'eedhaaf. Question number 2. Of the following economic activities, which one is said to be the beginning of the production cycle? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የትኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የመጀመሪያው የምርት ሳይክል በመባል ይታወቃል? kanneen armaan gadiitti eeraman keessaa isa kamtu jalqaba oomishaa jedhamee beekama? A. Secondary economic activities, B. Tertiary economic activities, C. Primary economic activities, D. Quaternary economic activities. Barattoota. Primary economic activity'n extractionii albuuda baasuu hojii oomisha qonnaa of keessaa qaba. Kanaaf marsaa jalqaba oomishaa jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. ተማሪዎች ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ኤክስትራክሽን ወይም ደግሞ የማዕድን ቁፋሮ የሚጀመርበትና የእርሻ ልማትም የሚጀመርበት ነው። ለዚህ ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ለሰከንደሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ግብአት ይሆናል። ሶ የመጀመሪያው የምርት መጀመሪያ የሚባለው ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer is C. Question number 3. Which one of the following grain is not classified as cereal crops? Gosa midhaan armaan gadii keessaa kamtu cereal cropsitti hin qoodamu? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አዝሪቶች የትኛው ወደ ሴሪያል ክሮፕ አይካተትም? ኤ ቴፍ፣ ቢ ሌንትልስ፣ ሲ በርሊ፣ ዲ ሰርገም። ቴፍ፣ በርሊ and sorghum are classified to the cereal crops. ጤፍ፣ ገብስና ማሽላ ወደ ሴሪያል ክሮፕስ የሚካተቱ ሲሆን ሌንትልስ ምስር አይካተትም ማለት ነው። ምስሪ ሴሪያል ክሮፕሲቲ ይረመዳሙ። ከናፍ ዴቢ ኬኛ ከን ta'u baadha jechuudha. Question number 4. One of the following is not correct about the characteristics of primary economic activities. Which one is it? kanneen armaan gaditti eeraman keessaa tokko waa'ee ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ላላችhisee ስሪ miti. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ ስለ ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ አስመልክቶ ትክክል አይደለም። የቱ ነው? A. It is dependent on the natural environment. B. It is more related to manufacturing the raw materials. C. It is related to the production of foodstuffs.
D. It is influenced by the condition of the physical environment. Barattoota. Primary economic activity naannoo uumamaa irratti kan hirkatudha. በተፈጥሮ አካባቢ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ it is related to the production of foodstuffs ምግብን እና ምግብ ነክ የሆኑ ምርቶችን ለማምረት ይጠቅማል። nyaataa fi wantoota nyaatatti dhiyaatan oomishuutti dhiyaata. is influenced by the condition of the physical environment. haalota naannoo irratti ta'aniin miidhaan isarra ga'a. fakkeenyaaf jijjiirama qilleensaa በአካባቢ ላይ በሚደረጉት ተጽዕኖዎች ተጽዕኖ ይደርስበታል። ለምሳሌ የአየር መለወጥ but it is not more related to manufacturing the raw materials. This is the secondary economic activity. So the answer is B. B irratti kan ibsame gahee secondary economic activity ti. በቢ ላይ የተብራራው የሰከንደሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ነው። ለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዴቢን ኬኛ ቢ ታአቸው። question number 5 which one of the following crop is not categorized to perennial production? A. Inset. B. Coffee. C. Cotton. D. Tea. Students, which one is not categorized to perennial production? Yoo D jettan D kaalachu ትክክል ናችሁ። question number 6 the type of economic activity based on the provision of services to other businesses and to the final consumer is A. primary economic activities, B. secondary economic activities, C. tertiary economic activities, D. quinary economic activities. kanneen armaan gaditti eeraman economic activity keessaa sarvisii namoota biizinasii hojjetaniidhaaf dhiyeessuudhaan kan beekamu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ኢኮኖሚያዊ ስርዓቶች የትኛው ሰርቪስን ለማህበረሰብ በማቅረብ ይታወቃል? barattoota tertiary economic activity jettanii sirriidha. tertiary economic activity'n tajaajila maamiltoota isaa fi dhimmamtootaaf dhiyeessuudhaan beekama. kanaaf siin deebisa sirriidha jechuudha. question number 7 which of the following indicates the correct order of sectors from larger to smaller share of GDP on the basis of 2019-2020? A. agriculture, service, industry. B. service, agriculture, industry. C. industry, service, agriculture. D. service, industry, agriculture. barattoota tartiiba guddaa irraa gara xiqqaatti gahee seektaroonni GDP'dhaaf qaban bara 2019 bara 2020 ilallachiisee sirrii kan ta'e kami? ተማሪዎች የሴክተሮች ድርሻ ለጂዲፒ በ2019 እና በ2020 ከትልቅ ድርሻ ወደ ትንሽ ሲዘረዘር ትክክል የሆነው የቱ ነው? barattoota deebii keessanii ቢ jettanii ተማሪዎች መልሳችሁን ቢ ብላችኋል። ትክክል ናችሁ። service, agriculture and industry are the correct sequence of sectors share for GDP on the basis of 2019-2020 fiscal year. question number 8 which of the following is incorrect about agriculture? waa'ee qonnaa ilaalchisee sirrii kan hin taane kami? እርሻን አስመልክቶ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? A. agriculture employs 80% of the Ethiopian total population. B. agriculture supplies more than 19% of export commodities. C.
agriculture contributes 32.7% of the GDP. D. Agriculture is the leading sector followed by the service sector after 2015-2016. ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ Barattoota, deebiin keessanii diidha jettanii sirriidha. Deebiin sirriin diidha. Sababni isaas bara kanatti liidingi sektarii kan ta'e sarvisiidha. ተማሪዎች ዲ የሆነበት ምክንያት ከ2015 ከ2016 በኋላ አግሪካልቸራል ሴክተር ሁለተኛ በመሆን በሰርቪስ ሴክተር እየተመራ ከ2015 ከ2016 በኋላ አግሪካልቸር መሪ ሴክተር አይደለም። ይልቁንስ ሰርቪስ ሴክተር ነው መሪ ሴክተር ተብሎ ከ2015 ከ2016 በኋላ የሚታወቀው። ሴክተር ዱርሱ jedhamee bara 2015-2016 booda kan beekamu sarvisiidha malee qonna miti jechuudha. Warreen kaan garuu A'nis B'nis C'nis waa'ee qonna ilaalchisee sirriidha. Question number 9. Which of the following agricultural products sequence is the correct order from largest to smallest share to the GDP in 2019-2020? A. Pulses, coffee, oilseed, chat. B. Coffee, oilseed, pulses, chat. C. Coffee, chat, oilseed, pulses. D. Pulses, oilseed, coffee, chat. Guddaa irraa gara xiqqaatti gaafa tarreessinu pork yookiin pulses, oilseed, coffee, chat kana shamaddaduudhaa fi salphumatti P O C C yoo jettan salphaatti pulses, oilseed, coffee, chat jettanii qabattu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriin largest irraa gara smallestiitti tartiibaan yoo keenyu pulses, oilseed, coffee, chat jennaa jechuudha. The answer is D. ፖክ ብላችሁ መሸምደድ ትችላላችሁ። ፒ ፐልስስ፣ ኦ ኦይልሲድ፣ ሲ ካፊ፣ ሲ ቻት። ፐልስስ ኦይልሲድ ካፊ ቻት። Question number 10. Which of the following is true about the trade balance of Ethiopia? Waa'ee madaala daldala Itoophiyaa laalachisee sirrii kan ta'e kami? ስለ ኢትዮጵያ ንግድ ሚዛን አስመልክቶ ትክክል የሆነው የቱ ነው? ኤ if import exceeds export it will be positive trade balance. B in Ethiopia import value is less than export values. C Ethiopia experiences a balanced trade system. D in Ethiopia import values exceeds export values. Barattoota sirrii kan ta'e isa kami? Itoophiyaa keessatti yoo importiin ekspoortii caale positive trade balance jedhama. B Itoophiyaa keessatti gatiin importii ekspoortiitii gadi. C Itoophiyaan balanced trade systemii barsiifata taasifattee jirti. D Itoophiyaa keessatti gatiin importii gatii ኤክስፖርቲቲን ጫላ? ተማሪዎች ትክክል የሆነው የቱ ነው? በኢትዮጵያ ኢምፖርት ከኤክስፖርት ሲበልጥ ፖዚቲቭ ትሬድ ባላንስ እንላለን። ቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢምፖርት ቫሊዩ ከኤክስፖርት ቫሊዩ ያነሰ ነው። ሲ በኢትዮጵያ
ባላንስድ ትሬድ ሲስተምን ተለማምደዋለች? ዲ በኢትዮጵያ ኢምፖርት ቫሊዩ ኤክስፖርት ቫሊዩን ይበልጣል? መልሳችሁ የሚሆነው የቱ ነው? ዴቢ ኬሰን ከንተው ከሚ አደባሳቲ ቁቤ መታ ኬሰኒ ፊለዳ Good. In Ethiopia, the import value exceeds export values. Itoophiyaa keessatti oomisha biyya alaarraa gatiin itti galchitu oomisha ishee gara biyya alaatti ergituun ni caala. በኢትዮጵያ ውስጥ ምርቶችን ከውጭ የምታስገባው ዋጋ ምርቷን ወደ ውጭ ከምትልክበት ዋጋ ይበልጣል። So D is answer. Question number 11. Which modes of transportation helps to transport bulky products? A. Airplane. B. Road transport. C. Pack animals. D. Inland waterways. Inland waterways helps to transport bulky products. Akka filannoo as keessa jiranitti meeshaalee ciccimoo fi ulfaatoo ta'an geejibuudhaaf malli geejibaa nu fayyadu geejiba bishaan irraati jechuudha. በልኪ ማቴሪያሎችን በጣም ከባባድ የሆኑ እቃዎችን ለማጓጓዝ የሚጠቅመን ማጓጓዣ በውሃ ላይ የሚደረገው የማጓጓዣ አይነት ነው ማለት ነው። Question number 12. Which of the following is the fastest mode of transportation? ከነን አርማን ገዲት ኤረመን ኬሳ geejibni saffisaa ta'e kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ፈጣን የሆነ ትራንስፖርቴሽን ኦር ማጓጓዣ የሆነው የቱ ነው? A. ኤርዌይ ትራንስፖርት B. ሮድ ትራንስፖርት C. ወተር ትራንስፖርት D. ሬልዌይ ትራንስፖርት geejibni qilleensarraa baay'ee saffisaadha. ፈጣን የሆነው የአየር መንገዱ ትራንስፖርት ነው። Question number 13. The days of one or more individuals due to the traffic accident within the same reporting 30 days is called A. serious injury B. fatal accident C. slight death D. property damage. Duuni nama tokkoo fi isaa olii sababa balaa tiraafikaatiin guyyoota 30 keessatti yoo galmeessifame ማል ጀዳማ? የአንድ ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ሞት በትራፊክ አደጋ ምክንያት በ30 ቀን ውስጥ ሲመዘገብ ይህ ምን ይባላል? ሲሪየስ ኢንጁሪ፣ ፋታል አክሲደንት፣ ስላይት ዴዝ፣ ፕሮፐርቲ ዳሜጅ። The answer is fatal accident. የሞት አደጋ በላዱአ ጀዳማ jechuudha. Question number 14. What is the main role of the tertiary economic activities in a given country's development? Gaheen tertiary economic activity guddina diinagdee biyya tokko keessatti maali? በአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት የተርሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ድርሻ ምን ይሆናል? A. making high level decision B. providing services C. producing agricultural crops D. processing raw materials. Gaheen tertiary economic activity service yookiin tajaajila kennuudha. So B is the correct. አገልግሎትን መስጠት ነው። tertiary economic activity የምንለው አገልግሎትን ይሰጣል። ለዚህ B providing services. Question number 15. Which of the following tourist attraction areas of Ethiopia is categorized to natural destination site? A. Sof Umar Cave B. Tiya C. Harar tourist site D. Gondar. Iddoowwan tuuristoota armaan gadii keessaa kan uumamaa kan ta'e kami?
ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የቱሪስት መዳረሻዎች የተፈጥሮ የሆነው የቱ ነው? ኤ ሶፍ ዑመር ኬቭ፣ ቢ ትያ፣ ሲ ሐረር፣ ዲ ጎንደር። ሶፍ ዑመር ኬቭ is natural or physical but others are man-made. kanneen biroon namtolcheedha. Soof Umariin garuu uumamaan. Question number 16. One of the following is not results to the rural overpopulation. Which one is it? A. Even distribution of land among farmers. B. Increased mechanization and reduced demand for agricultural laborers. C. A change from cultivation to livestock farming and reduced demand for labor. D. Rapid rural population growth. Gaaffiin kun gaaffii qabiyyee boqonnaa 6 keessaati. 16ኛው ጥያቄ የ6ኛው ምዕራፍ ይዘት ነው። So, an increased mechanization and reduced demand for agricultural laborers is not results to the rural overpopulation. So, the answer is B. chaanaalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ። Geolesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu